Nah kan ada sinjada kasih baka garuma mata ofiti fi wante fundum tikenya yu garuma walifa yanu wangari walifa ujenu wangari walifa dabarsinu wan barumsa ta walifa dabarsinu sinjada kanaf ammu fundum tikesan ha jettani la akkasitti hammantani jettani dhugaadhamu sobamu caalonni maraatte moo arrasamu shi sirriin jiru moo sirrii jirti moo sirriin jirtu jettani namoonni baay'een akkasin gaabii keessa galtanii jirtanii natti mul'ate jechuudha. Utuun viidiyoo gadi lakkisi yeroon gadi lakkisutti namoota meeqatu na arrabsa, namoota meeqatu intalli kun maraatte moo sammuu shi sirriin hojjetu moo namoota meeqatu naan jedha waan jedhu yaadadha jechuudha gidduutti. Garuu Oroon nama gaarii miti, nama gaarii isinitti hin fakkaate. Amma dhugaa isinitti fakkaate wanti naasa'aa turre kun hundi isaa dhugaa isinitti fakkaate? Akka moduu jaallattu garuu ijoollise. Bara kana akkoo wanti gaariin daawwatamuu dhiiseera. Arraba yookiin nama hamachuu yookaan immoo nama arrabsuu. Caaluma laasaa jirtame miira kana keessaa bayya. Dammaqi. Rafaan ture ijoollee. Shillim jedheen ka'e xiqqoo dhiibama kanaafidha kan haasan asiif akkas bittinnaa jiran harkaa. Dhugaa dubbachuudhaaf Oromoo hedduun si jaalladha, hedduun si kabajaa, iddoo guddaa onni koo keessaa qabdaati. Naaf jiraadhu. Ati nama jabduudha, nama baay'ee nama gargaartuudha, nama baay'ee cimtuudha, nama baay'ee dinqisiifadhuudha. Oroo jechuun anaafi namoonni baay'een illee hin beektu dhugaa dubbachuudhaaf Oroon nama baay'ee nama gargaaruudha. Yeroo ishee aarsaa gootetillee jechuudha. Namni firii ta'e hin jiru biyya kana keessatti hundumti keessanuu beektu akkam akka biizii taanu mana madaamii keessatti jechuudha. Garuu ishiin kana keessa yeroo ishee aarsaa goote jechuudha ijoollee sa'aatii guutan kan birattuyyuu nan arga jechuudha Oroo. Yeroo kamuyyuu namni sun dubbachuu yoo dadhabeellee ishiin gubbaa baatee dubbattii fi yeroo baay'ee bakka yaani warra sa'aatii guutan baay'ee gargaarte jechuudha. Hundi keessanuu kana hin beektu. Caaloo miti kan jedhe gochaa isheeti kan ishee himu jechuudha. Kanaaf Oroo dhugaa jechaan qabu jechuudha. Baay'een jaalladha, baay'een kabajaa. Dhugaa dubbachuudhaaf namni akka Oroo qulqullummaa keessan qulqullummaa qabu hin jiru. Oroo jechuun duraan akkuma yaade duraan yeroo sa'aatii guunu jechuudha. Oroo nama gaarii natti fakkaatteen beektu dhugaa dubbachuudhaaf tan aara bakka na jibbisiistiin jaalladhuun ture. Garuu erga walitti siinee wajjin haasa'uu qabne yaada wal jijjiiruu qabne akka isheen baay'ee nama gaarii taate, nama keessi ishee qulqulluu namaaf taate, nama gaarummaa yeroo hundumaa gaarummaa namaaf yaadu taate amma nu badhe jechuun amma kana nu badhatu hin taane tureera erga nu badhe. Ani erga walitti dhiyaane nama tokko halaalumatti ilaalee namni suni badaadha, namni suni yaada gaarii namaaf hin qabu, namni kuni waan gaarii nuuf hin yaadu jechuun dhugaa dubbachuudhaaf jechuun nama dogongora nama dubbachiisa. Yaani utuu namni yaada namaa sana hin beekin keessa namaa sana utuu nu batin nama tilmaamuuni gaarii miti. Keessa namaa utuu nu batin nama tilmaamina jechuudha. An dogongoraan akkasitti ishee tilmaaman ture garuu waaqayyo dhiifama naaf haa godhu malee. Oroon jechuun baay'ee nama gaariidha dhugaa dubbachuudhaaf jechuun amman argetti amman itti dhiyaadhetti qulqullummaan keessa ishee namni akka ishee keessi qulqulluu hin jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf dhugaa jirtu walitti muwayya miti. Oroo keessi ishee fuuluma namaa kana fakkaata jechuudha. Naa kanas hin jedha warroon namni viidiyoo kana amma xumuraan dhaggeeffanne garuu na arrabsuun keessanii oolu. Mucaan kun immoo raatte warra kan mucattee kanatti dhukkee irraa kaastu jettanii na arrabsuun keessanii nafu. Maalumaafuu warroota viidiyoo fidoon daawwatiin mata duree qofa dubbatee dubbisee ta'u koomentii namaa kennu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf kennuu dhodhiistanii wayyaa akka yaada gootti. Maaliif faayidaan qabu? Mata duree sana qofa dubbistanii yaada keessan kennachuun faayidaa isiniin qabu. Waan keessa jiru sana beekta waan ta'eef namni sunillee viidiyoo kana akka hin daawwanne isin beeka waan ta'eef yaada kennachuu dhodhiistanii irra caala jechuudha. Kana isiniin jedha baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabajaa. Warroonni dhugaa isinitti fakkaate isin aarsu immoo dhiifama naaf godhaa. Hunduma keessan isinan jaalladha. Dhugaa Oroon nama oolmaa guddaa naaf ooledha, nama waan baay'ee naa godhedha. Yeroo sa'aatii sanallee baay'ee na gargaarte yeroo ishee aarsaa naa goote
jechuun yuutuubiin kun kiyya miti kan shiiti otoo hin jedhe kan koo qofa miti jechuudha. Kan firoota irratti illee namni gargaarina jajjabeessaa ture isheedhaa fi seenaa wiilitillee akkuma kana na jajjabeessanii na wajjin yeroo isaanii aarsaa godhanii jechuudha. Kan na jajjabeessaa turanii bakka isaan lamaanidha. Ijoolleen kun wanis akkasumatti taatanii garuu jarri kun baay'ee yeroo hundumaa yeroo nan hin jirretti illee gubbaa kan taa'e kan dubbatu isaanii dhugaa dubbachuudha fi baay'een isaan galateeffadhaa sumaaniyyuu baay'ee immoo isinan jaalladhaa hunduma keessan naaf galatoomaa isiniin jedhaa ooroon nama yeroon abdiitti kutadheetti abdiinatti horee na jajjabeessaa ture yuutuubii keerratti baay'ee kan na jajjabeessaa ture isheedha. Yuutuubiin kiyya kun kan ooroota doon jedhe dhugaa dubbachuudhaaf hin danda'amu jechuudha. Waan baay'ee na gargaarte waan baay'ee naaf gootee jirti. Ooroo koo guddaa naaf galatoomi jecha siif hin qabu guddaan si jaalladha guddaan si kabajaa naaf jiraadhuun siin jedha. Kanaaf hundumti keessanuu baay'ee sinan jaalladha baay'ee sinan kabajaa. Akkasuma immoo waan tokko yaadadhe dhugaa keessattuu nama yuutuubii banateetoo yuutuubiin isaa waggaa tokko fixee sa'aatii irraa kaasaa irratti hojjetina warra jettanii yeroo sana aamilee gadi nu buusaa turtanii kan kee irratti illee miti kan firoota irratti jechuudha. Namni fakkeenya naa ta'e akka yuutuubii sana irratti jabaatee hojjetu na godhi jechuudha. Saaroon asumaan guddaa naaf galatoomi baay'ee si jaalladha baay'ee si kabajas illee dhugaa naaf jiraadhu siin jedha yeroo sana isheedha kan irratti nu jajjabeessanii firuun illee innis na baqqaa jennee sa'aatii sana erga kaafatee booddee irra deebinee akka haaraatti hojjenna jennee erga abdii kunnee booddee Saaroon hin gaafadhee jennaan Saaroon rakkoon qabu jettee ni jajjabeessite jechuudha. Achumaan irratti hojjechuutti kaane waan tokko rakkoo tokko otoo hin godhatin jechuudha moonii ta'e kan firuutti illee jechuudha yeroo sana. Kanaaf namni waan hin beekne irratti yaada adda addaa namaa kaastanii otoo hin beekin jechuudha garuu otoo dhiissan irra wayya otoo beekumtii isaan qabaatanii waan sana irraa namni sun illee akka abdii kutatu gaafa goonu gaarii miti. Waan hin beekne sana irratti nama jajjabeessuu dhiisuu wayya malee gaarii miti jedha akka yaada goottanii yeroo sana namoota baay'ee gaggaafanne sa'aatii sana hin kaafata duubatti sin deebisa yoo guuttanii yoo hoggaa gaafa guutuu jedhanii ji'a muraasa tafe yeroo sana. Achumaan akka carraamu Saaroon wajjin hundumaa sun nutti mee jennaan lakkinaa jette ishiin waan tokko hin ta'u jabaadhunaa jettee jajjabeessitee siniin jedha ijoollee keenya asumaa warri jechuudha. Yeroo jalqabaa sana kaastanii yeroo sa'aatii guuttan namoota baay'eedha tokko lamaan si yaamee fixuu hin danda'u. Yeroo keessan aarsaa nu gootanii utuu waa meeqatti biizii taatanu aarsaa yeroo keessanitti aarsaa nu kaffaltanii nu daawwachaa turtanii bilbila nu banaa turtanii jecha garaagaraatiin nu jajjabeessaa turtanii dhugaa jecha siniif hin qabu hunduma keessan guddanaaf galatoomaa amma har'aatti as ba'ee nama galateeffadheen beeku. Har'a sababa piraankii ooroorraan qabeen piraankii daawwattoota koota irratti hojjedha jedheen kanallee yaadadhe hunduma keessan nama na hordoftan warri maatii naatanii na hordofaa jirtan hundi keessanuu warri sheer naa gootan warri laayik naa gootan warri koomentii naa barreessitan hundumti keessan guddanaaf galatoomaa baay'ee sinan jaalladha baay'ee sinan kabajaa naaf jiraadha isinin jedha. Turtii gaarii naaf qabaadhaa warri jecha kana keessatti immoo waan tokko hin taane namni dogongorra hin jiru waan dubbadhurraa namni sumuufachiisee yoo jiraate illee dhiifama naaf godhaa. Inna nagaan na tura turtii gaarii naaf qabaadhaa. Bye bye. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u.